Jiru taa'u kenni torkii wanne dhiyoo kimmaa biraatii biraa badeessa ta'uu hin danda'an beektu kaa jireenya Finfinneeti. Rabbi kheyrii haa godhu. Dhufee na fakkaatasti. Bismillah. Ibrahim. 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 Apa ya demo? Dhiifama namatu narratti bilbilee nagama ustaas. Nagama eessadha ittisa? Nagama amma? Nagama. Kutamish yana keessa na saadudha. Nagamu? Nagama amma si dhagaarta? Nan nagaa. Bakka jirtu maaliif wanna jette? Nama ta'etu na bira dhufee achi xiqqoo mana wallaalanii isaaniin fuudhuu gadi bu'ee amma makiina keessa hin jira rakkoon qabu dubbadha. Hayya tole ishee waa'ee barumsa koorsii fudhatte irratti dubbanne ture. Akkami koorsiin sun siin jedhee si gaafadhee islaamummaa kanarratti waaqa si jabeesseera jedhee yaada kana si gaafachuu ture. Ati immoo waa'ee teoloojii barataa jirtuu fi digirii fudhachuudhaaf waggaa lama akka barattee tokkoof si hafee dubbataadhaa turte. Mee yaada kee xumuritii gaaffii koo gara dhumaatti deemaanis. Barnootaan baradhee guyyaa 10 baradhee irratti kana waggaa lamaaf ji'a wayii baradhee caala ani dhugaa dubbachuudhaaf loogii isa jedhamuu fi yookiin immoo dhiibbaa amantaatiin miti. Dhiibbaa amantaa kamii otoo hin ta'in dhugaa dubbachuuf kanan guyyaa 10 baradhee fi kanan waggaa lamaaf ji'a 3 kana baradhee walitti dhufu. Barumsa guddaa numiti otuma musliimuun hunduu amantoota biraa dhiisati. Otoo musliimoonni hunduu walitti dacha'anii barnoota nu baranne kana baratanii isaanii faayidaa guddaa qaba. Akka nu baranne kanatti baratan taanaan barnoota ga'aa barnoota aan baradheen beekne hawaasuma keessan taa'etti biyyuman taa'e kana keessatti barnoota baradheen beekneen guyyaa 10 itti barumsa addaa baradhe. Barnoonni baradhe kun immoo mudannoo natti dhufe qorumsa natti dhufe hundumaa keessa cimsee akka bishaan dhagaa keessaatti cimsinadha. Anaa dhufuu fi barnoonni kun qophaa'uun tokko ta'e guyyaa lammaffaa kootti hin deeme barnoota kana. Garuu namoonni carraa kan akka koo argatan hin jiran. Carraa guddaan argadhee barnoonni sun illee cimsee baay'ee na dhaabe barnoota gaarii qormaata illee qoramnee waan baranne illee sitti himuu hin danda'a. Waa'ee alii fi waa'ee faatihaa waa'ee odoo yookiin immoo wantoota salaataa balleessan wantoota baay'ee barannee ajanda irratti qabannee qabxiillee gaaruma finnee na yaadna. Maashaallah baga rabbi irratti si gargaare. Waraqaan illee nu kennameera. Maashaallah hedduu namatti tola baga rabbi irratti si gargaare. Egaa amma amantaa kiristaanummaa keessa waggaa 20 meeqa turte islaamummaa keessa gara ji'a 2 akkas deemuudhaa jirtan fakkaata hundoo gongoruu baadhe kaayyoon kee gara fuulduraa maaliin? Kiristaanummaa keessatti dhaladhee hojii wangeelaatii kan hojjedhe malee keessumatti dhaladhee ani baran umurii mindaan himan jedhanii keessumatti dhalannee guddannee innaa ani kaayyoon fuula duratti qabu samuunuma kanallee har'a kaleessa dheen gaddallee hojii hojjechaan barnoota kanaan baradhadheeni hojiirraa waan dhufee hojii malee hin ta'u kan jedhu yaada koo keessa baay'ee na jeeqaa hin ture. Amma garuu har'a guyyaa kana waa tokko murteesse beektee hojiin hojjedhus dhiisee barnoota koo yaada namootas naa kennan sittillee meera yoomii hojii kana dhaabee dura barnootaan barachuu qaba. Ergan baradhee booda biyya koo keessa maskiida dhiisiitii namoonni musliima tokko hin jiran. Biyyamma sana bal'atu biyyamma sana baay'ata.
waraqaalee sitti agarsiisan itti yaade malee yoo fedha kee ta'e akka laaltu ragaan qabu. Uummata kanaaf illee ragaa akka ta'u, siif illee ragaa akka ta'u waraqaa nan qabachuudha. Iddootti waldaa hundeesse, waldoota baay'ee kanan hundeesse waraqaa kan naa kenname hin jira. Amma iddoon jiru gadi bu'ee makiinaa keessa hin jiraan malee gubbaatti dhiisee dhufee. Naa kanaaf ani gara fuulduraatti barnoota kana baradhee biyya koo, saba koo, lammii koo, biyya dhiyoo biyya fagoo keessumaa jalqaba biyya dhaladhe keessattin amantaa musliimaa namoota asallamsiisee maskiida dhaabee achi ka'uun barbaada. Kaayyoon qabu karoora ani qabu inni guddaan kana jalqaba biyya koo keessatti hojjechuun barbaada. Maaliif tajaajilli manaa ka'a waan ta'eef achiin ka'es tajaajilli koo jalqabaas akka amantaa kootti achiin ka'e waldaachitti hundeessee iddootti hundeesse iddoo baay'ee waan jiranii fi ammallee maskiida achitti dhaabee amantaa dukkana keessa jiru namoota dukkana keessa jiran namoota dhugaan kun hin galle bakka isaan galle ammallee namoota baay'eetu naa bilbilaa jira achuma yoo ta'uudhaa fi baay'ee salphaadha. Gara fuulduraatti kaayyoo karoora ani qabu isa duraa caalaa hojii kana hojjechuudha isa duraa caalaa barnoota kana baradhee barsiisuudha amma garuu hojii idilee koo sanan hojjedha jedhee dhaabee barnoota koo baradhee ji'a 3 ji'a 4 ta'u waggaa 2 3 ta'u itti fufuudhaafan har'a guyyaadhaa kana murteessee jira jechuudha. Galatoomee egaa rabbiin irratti si gargaaru irratti gadi si dhaabu jajjabaadhu. Rabbiin si milkeessuu waa yaaddeen si gahu egaa seenaan sirraatti hubanne jalqabaatti seenaa warra kaanirraa adda namni sadarkaa amma kana keessa darbee dhufe tokko hin jiru namni tokkoffaa dhuunfaa isaatti deema lammaffaa yoo deeme nama dhuunfaa isaatiin amantaa sana hordofu malee akka kee amantaa dura bu'ee waldaa meeqa hundeessee nama wannaa jedhee miti yoo dhufe sinni kaan waldaadhuma jirutti haqee achirratti kabarsiisaa ture dhufa malee akka kee waldoota garaagaraa hundeessee kanas dhufe tokko hin jiru wannati keessa darbite hundumtuu waan baay'ee nama hubachiisa nama barsiisa namaaf barumsa ta'a. Egaa kaayyoon koo barumsa gara fuulduraatti baradhee uummatatti achas bahudha jette ammallee barattee warra uummatatti achas bahu rabbi si haa taasisu inshaallahu ta'ala jaartii kee haadha manaa kee achitti haftullee rabbiin karaa dhugaatti agarsiisee karaa dhugaatti haa fidu nutillee hin jaallanna maatii kee atis maatii kee jibbitee miti kan baate dhugaatu adda irraa si baase dhugaan immoo eenyuunuu haadhaaf abbaarraa adda baasa obboleessarraa adda baasa jaartiirraa adda baasa haadha abbaa isaa dhiisee kabahu jira maatii isaa dhiisee kadeemu jira qabeenya isaa dhiisee kadeemu jira qabeenyatti dhiiste deemte immoo umaa tokko abshir sababa islaamummaa kanaaf sahaabon yookiin hawaariyaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barattoonni isaaniidha waan baay'ee ta'ani qabeenya soo qabanii maatii soo qabaniiti mileenaraan kan lakkaa'amu soo qabaniiti wayyaan irraa baafamee qullaa keshaa biyya keessatti harkaan dhaamee uffatamu keshaa ofitti yookiin dooniyyaa ofitti maranii biyya keessa jiran ari'amanii maraatu fakkaatanii ama namoonni arganii irraa baqatanitti maraataadha se'anii nama qabeenya qabu nama maal jedhu qullaa deema sammuu darbe jedhanii ergama rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bira dhufe rakkina qabu jechuudha salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ergama rabbi sallallahu alayhi wasallam Abdul Uzza jedhamaa ture maqaansa Abdallah jedhanii maqaa moggaasanii fi ammallee inni maraataa akka hin taane islaamummaa kanaaf jecha akka maraate ummataaf illee ifa godhanii caalaan namaallee isa ta'ee argame jechuudha. Saniifuu abshir jabaadhu wanti hundumtu akkuma jettee rakkina argan malee bal'inatti hin bahamu waa tokko miti rakkinni addunyaa kana xiqqoodha abshir inshallah jajjabaadhu siin jechuudha barbaada. Waan biraallee si gaafachuu fedheen ture gara barumsaatti qalbii kee gadeebsitee yaada qabdu dhumarratti waan dabarsachuu barbaadde dabarsachuu dandeessa. Wanta inni dabarsuu barbaadu mudannoon jiru beektee yeroo tokko ammaan musliiman ta'a kan irraan fadhe kan ta'uu dhiisiiti yeroo darbe arsii ba'aadhaan galaa jira. Baay'ee sagantaa waldaadha waan hin qabuu fi finfinnee keessa seenee nyaata ajajadhee nyaata gaafa ajajadhu akkata isaan riifadhee seenee nyaata warra musliimaa seene. Taa'ee achi ilaalee gaafa laalu warra musliimaati. Hin jaalladhu. Innaa isaan buddee achi ilaalee gaafa laalu nyaanni dhufee isaanidha. Akkuma naa ajajamettan akkattan beemummaatti sammuu koo keessa akkattan bahe.
Ergiin amantaa kana ta'uudhaan murteesse garuu namoota musliimaa namoota hin beekne namoota meeqa nagaa gaafan. Namoota hin beekne. Inni biraa kana inni gara biraan ani beektee amantaa mana jalqaba keessa tures amantaa dhugaadhaaf jedhanii haadha ofii abbaa ofii maatii ofii qabeenya ofii dhiisuun waanuma caafamedha. Abiraam fa'aa jedha miti Abiraam fa'aa jiru miti abbaa isaanii haadha isaanii anarratti miti kun. Anarratti hin dhumne qabeenya koo abbaa koo haadha koo dhiisee kan si dhiibne sanbata dheengaddaa siistirii koodha kan eebbifame nan dhufannaan dukkanni ifti maal walitti qabanaan jedhanii amma sammaa kana sa'aatii ammaatti faazeriin kiyya magaalaa Amboo keessaa operaasyoonii gochuudhaaf jedhanii achi magaalaa Amboo keessa jiru. Dhaquullee hin danda'u isaanillee dhaqee awwaallachuu danda'u amma amantaa amma keessa jirutti wanti isin naa beekuudhaa qabdanii rabbi karaa akkanaa naa qajeelchu akkanaa laaffisu isaanillee na jalaa akka homaa hin taane faazerii kiyya kana naan jedhanii bilbila kaasuu fi dideeni ergaa isinii ta'a dhaggeeffadhaa. Biyya alaa biyya keessa naa bilbiluu bilbila namaan kaasuu faazerii naa bilbiluu na loluu na abaaruu dheetan bilbila isaanii kaasuu didee dhuma gubbaa waan barbaadan naanaa jedhan jedheetan kaasennaan jedhanii to'ati jabaadhu dubbadhu dhiisu laata tarii rakkoo fida waan ta'eef hin dubbadhu keessa nan dhiisee afoo rakkoo isaa akka isaanillee amma rakkoo kanatti jiru malee ani nama dhaqee maatii isaallee gadda isaaf gammachuu isaa irratti yeroo ammaa kana argamu miti garuu kun anaaf gammachuu guddaa ta'etu natti dhaga'amaa jira. Gammachuu guddaadha anaaf amantaa koof jibbamuun maatii koo irraa dabamuun gadda isaanii gammachuu isaan irratti argamuu dhabuuni anaaf na gaddisiisaan jiru baay'ee na gammachiisaa jira. Abbaan koo haati koo obbolaan koo firri koo gadda koo gammachuu keessatti isin kan naa galee jiru kana. Ayyee hedduu galatoomii ulfaadhu yaadadhuma uummataa dabarsoo jiraate asumatti waa'ee kee xumurree asumatti siinsi gaggeessee gara uummataatti deebi'uu barbaada. Yaadni uummataa dabarsitu hin jiramoo asuma irratti wanna jenna. Yaadni uummataaf dhaamu uummata islaamaa fi uummata kiristaanaa as keessa jiranii fi uummanni musliimaa adaraa keessan jabaadha. Hin hojjenne ammayyuu. Ani dhaamsa kana nan qabaa hojiin kun hojjetamu. Nu innaa amantaa duraa keessa soba dhugaa fakkaatu keessa gaafa jirru halkanii guyyaa boqonnaa dhabnee leenjifnee dhugaan kun dhugaa soba fakkaatu kana gadi baasaa turre. Ammallee adaraa keessan rakkinni jira dhabuun jira dhiphinni jira qorumsi jira garuu waltumsitanii dhugaa kana adaraa keessan akka nama ibidda daaraa keessa dhokatee ibidda yeroo as garagalchanii ibidda keessaa baafatan dhugaa kana ammallee warri dhiyoof fagoo jirtan adaraa keessan akka dammaqtan dhugaan kun namoota baay'ee bira akka ga'uun barbaada. Karaa amantaa warra musliimaa islaamaa karaa amantaa warra kiristaanaa fi waaqeffataa ortodoksii haa ta'u amantaan keessa dhufee haa ta'u adaraa keessan amantiin birriidhaan miti. Otuma dhuftanii birrii hin argattan jireenya argattu. Waaqa tokko isa waaqaaf lafa kana samii kanaaf dachee kan uume argattu. Kanaaf dhugaa kana macaafa qulqulluu fi quraana dubbisaatii gara dhugaa kanaa kottaa. Hin gowwoominaa nama sin abaariinaa hubadhaa namni hubatu malee gara amantaa kanaa du'a lubbuu isaa kenna ani lubbuu koo kenneetan dhufeen nan du'a yookiin ajjeesu yookiin nan du'a lubbuu kootti murtoo kana laadhiitan dhufe.